Okay guys, waa'ee bootii kanaa akkaataatti doolaara keessaa baafatanii fi akkaataa gara namaa erguutti hin danda'amu guutuu isaa isin mul'isa jechuudha. I hope akkaawuntii hedduu hojjetaa jirtan jedhee amana. Kanaaf jalqaba gara bootii kanaa seenuun dura keessaa ni baana jechuudha. Haala kana erga baane gara Play Store keenyaa deemnee poointii hedduu nuuf kennaa jiru hojjechaa jiru waan ta'eef jalqaba VPN kana buufanna jechuudha. Ukraine VPN isa jedhu haalaan barreessanii barreessanii isa kana buufattan jechuudha. Isa kana jechuudha. Hubaddaa isa kana buufattanii sana booda open jettanii keessa seentanii yeroo Ukraine VPN kana fayyadamtutti poointii tokko isiniif kenna jechuudha. Amma duwwaa tuqaa duwwaa lama isiniif kennaara. Kanaaf kana jechuun baay'ee miidhaadha. Kanaaf taaptuu connect jennaani. Sana booda connecting jedhaara. Akkaataa keessaa itti baafattanu booticha haala salphaadhaan namoonni Binance hin qabne anuu isinii baasuu danda'a. Namoonni Binance qabdan already akkaataa itti baafattan guutuu isaa isin mul'isa jechuudha. Jalqaba okay gara Telegramii keenyaan seenna jechuudha. Telegramii keenya erga seenneen booda haala kanaan nuuf fida. Kanaaf nuti asirraan akkaawuntii kana hundaan viidiyoo hojjedheera waan ta'eef kanaaf gara pilaasii deema jechuudha. Okay pilaasii irraan seenaa akkaawuntii dibii seenaa. Haala kana erga chaanaalii dibii seenee kennaa ijaa tokko deessarchiin godha. Sana booda haala kanaan dhufa jechuudha. Intunnaa keessa seenna. Sana booda namoonni join jedhan yoo jiraatan join jettanii sana booda mallattoo liinkii voice gubbaa kanan tunnal tokko yeroo tunnutti haala kanaan nu fida. Akkuma argitan VPN connect ta'uu isaa mirkaneeffadhaa. Sana booda liinkii gubbaa kanan tunna jechuudha. First fish kan jedhu liinkii isa erga tunneen booda search godhaara. Sana booda start kan jedhu kanan tunnaa. Erga keessa haala kanaan seenneen booda create wallet kan jedhu kanan tunnaa. Sana booda create jennaanii akkaawuntii haaraa isin mul'isa jechuudha. Sana booda erga create jenneen booda haala kana akkuma argitan levelii tokkorraa baalaansiin kenna duwwaa tuqaa shanii. Kanaaf claim yeroo jennu meeqa akka nuu kennu waliin ilaalla. Akkuma argitan tokko nuuf kenna jechuudha. Haala kanaan tokko fudhatuu qabna malee duwwaa tuqaa duwwaa lama fudhachuun nu miidha waan ta'eef kanaaf haala kana sa'aatii tokkotti deebinee poointii kana waliin qabanna jechuudha. Poointiin kun baay'ee barbaachisaa. Kanaaf akkaataan transaction fee yeroo swap gootanutti transaction fee isin gaafataara. Swap yeroo jettanu haaluma kana akkuma argitan gas fee transaction fee jedhaara. Isa kana transaction fee kana hunda keessanii anatti ergaa giveaway hunda keessanii ergaa akkaataa irreesiin natti ergitanuun bakka gubbaa isaanii tuttanii sana booda seeting kaayiru kanan tuttanii sana booda wallet irreesii kan jedhu kana argitaniiti isa copy gootanii haala saniin Telegram channelii commentii an post giveaway jedhee post godhee jalatti naaf ergitanii kanaaf saa tokko seentanii haala kanaan fudhattanii erga swap gootaniin booda transfer kan jedhu kana tuquudhaan gara arreesii keessan Binance erguu dandeettanii gara barbaaddaa ergitanii achirra gurguruu dandeettan. Garuu haala salphaadhaan an adreesii kiyya Telegram channel irra poostis ni godha. Arreesii san fiduudhaan haala kana asii galchuudhaan sana booda FTN keessa erga swap gootaniin booda haga barbaaddan saaftanii barreessanii transfer kan jedhu kana tuquudhaan gara kiyya ergitanii screenshot naaf ergitanii achirrallee Antelebriin mobile banking isiniif galchuu danda'a. Kanaaf haala kanaan itti fayyadamtan jechuudha. VPN kanaan saa tokko claim gootanii mission bakka jedhu kanaa tuquudhaan hojii adda addaa hedduutti jira. Follow Twitter kan jedhu kun amma poointii 20 isiniif kenna. Isaan follow gootanii retweet gootanii follow gootanii sana booda claim gootan poointii 20 salphaadha. Hunda saala sanii hojjettanii fakkeenyaaf amma kun chaanaalii subscribe godhisiin jedha. Kana seentee connect gootaa kana bakka haala sanii hojjechuudhaan hedduu isaanii hojjechuu dandeettanii amma saa tokkotti yeroo daqiiqaan kun dhumutti seentanii VPN kana ibsitanii claim kan jedhu kana tuttan jechuudha. Inni biraa ammoo friend kan jedhu kana liinkii keessa invite a friend kan jedhu kana tuquudhaan copy referral link kan jedhu kana tuquudhaan liinkii keessa share gootanii waa isaa argatanirraa persentii 20 argachuu dandeettanii haala saniitti ergitanii amma arreesii keessan seentanii haala kanaa siitingii irraa wallet arreesii kana fuutanii naaf ergitanii hunda keessaniif nan erga.